video atau kayak gitu terus kebayang boy am video ka deti video kana yadan no da korabe mani gadi yadan in boy ka ba karoza baro di ya da tira de me de be ni redan video baay'ee waraabee fiduun barbaanne maaliif jennaani indanda wallahi hedduu tokko bakka qalbiin kiyya na cabee hunda caala alhamdulillah rabbil alamin namni lubbuudhaan jiru inuma wal arga jechuudha hin tura malee hin dheerata malee namni jiru inuma wal arga jechuudha hedduu tokko gammade wallahi dubbachuullee hin danda'u jechuudha gaafan gammadu bakka akka kiyya narqame dhugaa rabbii narqame bakka qabachuu man dadhabe silkii mayyuu qabachuun dadhabe dhugaa rabbii gammachuun nama boosisaa gammachuun bakka akka fee akkama taatuyyuun beektu jechuudha hedduu tokko gammadee bakka dubbachuullee hin danda'u dhugaa rabbii dhiifama maaliif jennaan durumaan iyyuu irraa waraabuun barbaanne reefuma irra yeroo jalqabaatiif irraa waraabe jechuudha akka hiriyaan ishee kun duukaa canna qabaartu waan hin beekuuf jechuudha irraa waraabuus irraa dubbachuus hin dandeenye maaliif bakka nama gaddisiisa jechuudha hundaafu jechuudha alhamdulillah rabbil alamin jedha shukuriin kan saati rabbiin galateeffachuudha malee ammanumayyuu jiraattee fayyaa guutuu qabaattee hojii mayyuu hojjetachuun seeyyuu waan guddaadha waan bareedaadha jechuudha han hedduu tokko gammade dhugaa rabbii irra guddeessa maatiin ishee abbaan ishee haati ishee jechuudha hedduu tokko gammadu mucayyoon kunis aarsaa baay'eetti kaffalte dhugaa rabbii aarsaa baay'eetti kaffalte isheedhaaf jetteeti kan isheen bakka gaaraaf tabba baate dadhabeen jettu aduudhaan jettu rooban jettu horii gaffidde kan isheen barbaadaa turte wallahi galata guddaa qabdi mucayyoon kun rabbiin jazaasee isheedhaa kaffalu rabbiin waa yaaddee fi waan isheen dhabde rabbiin isheedhaa haa guutu rabbii fi yaada muraada isheedhaa guutuun jedha dhugaa rabbii hedduu tokko gammadee hedduu tokko bakka waanuma jedhu wallaale dubbachuu fi maaliif jennaani mucayyoon kun akkuma isin argitanii nulfaata dhugaa rabbii rakkoo waan nama hin goone hin jirtu utuu fayyaa qabdu immoo gabbaateen kadhattu hojii keessa akkuma beektan Itoophiyaa keessa hojiin hin jiru sababa kanaatiif rakkoon humnaa olitti ta'ee yeroo hundumaan boosii yeroo hundumaan dhiphatti nama rakkisu nama hin cannaqu jetteeti kan isheen kun hojii filatte mana hojii galte jechuudha fayyaa qabaatteen hojii hojjette jennaani inuma jiraatta jechuudha bagayyuu mana hojii galte ani waan biraatti shakkaa ture ani dhugaa rabbii waan biraatti shakkaa ture jechuudha garuu amma kun alhamdulillah isheen hojii ishee hojjetachaa jirti nama dhokattee viidiyoon waraabinii jetteeni dhokatteeti isheen akka miidiyaa irra baatu hin barbaanne hojii kana isa hojjettu jechuun hojiin qaanyiin qabu dhugaa sattarattee amantii kee eeggattee kabaja kee eeggattee hojjechaa jirta waan ta'eef waan si qaanessu tokkollee hin qabu roosii dhugaa rabbii viidiyoo mana waraabda jetteeni mucayyoodhaanii viidiyoon waraabinii viidiyoo waraabdee gannan dhiisanii ganna dhiisuuf yuutuub irratti isheen amma kanaan duraayyuu hordofaan turre silkiin harkaa fuudhanitti hundaafuu jechuudha rakkannaa machi galte malee namni dirqiidhaanis gashuu danda'an beekamu amma ammaatti addanuuf hin baane rakkoo isheen ittiin mana hojii kana galte addan baafamne rakkattee galte ta'ee namatu dirqiidhaan galchite amma ammaatti hin beekamne ofii isheetti rakkattee galte taanaan hojiin qaanyiin qabu baga hojjetatte kabaja ishee eeggatteeti kan isheen hojjechaa jirtu akkuma isin argitanii hundaafuu jechuudha garaan haadha rarra'uurraa garaan abbaa rarra'uurraa isheenummaan baga lubbuun mul'atte baguma lubbuudhaan baateetu argamte jechuudha kanuma rabbii qofa galateeffadha dhugaa rabbii baqa ani mimmaan qabachuun dadhabee dubbachuullee hin danda'an dhugaa rabbii gaafanii intinii ta'uu dubbachuus hin danda'u haasa'uullee hin danda'u baqa narra qome inumaan shakke akkuma mucayyoon egaa gurbaan fudhatee achi dhaqee akkas jennaan isheen egaa suuraa argisiisee jennaanitu nama akkasii bakka akkasitti argina jedhee qabsiisee yeroo duraaf dhuftee mirriindaa geessitee fi biraa deebitee mucayyoon bartee kaan namni dhiiga isaa wallaalu bartee isheen immoo dhokattee jechuudha dhokatteetu qabattee gaafasii qabattee jirtu burcuqqoo baattee jirti qodaa baattee jirti jechuudha intini maan maqaan isaa niikelii moo maal jedhamanni isa baattee jirti isa lafaan dhoftee gaggabdee kuftee bishaanitti guuraniiyyuu achi kaatee hunda caala alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin lubbuu kee jiraachisee nullee si agarsiiseen siin jedha dhugaa rabbiin hedduu tokko dhiphachaa ture ilma namaatu nama namu beektaa bara si'anaa kana
horma miti haadhoon keeyyuu sitti galagalee si nyaata yeroo ammaa kana oromummaa wanti jedhamu jiru amma bara yeroo ammaa kana jechuu haadhoon miti kee sirkaa nyaateetu si nyaata jechuudha sitti galagalee. Kanaaf hedduu tokko rifadhee ture ani nama dhossee abbaa manaa isa jalqabaa dhossee hin jedha oome kan yaada jechuudha. Alhamdulillah kana keessa bilisa taanee ijaan arguun keenya iyyuu waan guddaadha. Rabbi galateeffadhaa warri ishee jaallattanii warri ishee kabajanii mucayyoon kun akkuma isin argitan nama xuxxuu amala qabeetti waa hundaan illee guutu dhugaa rabbi nama xunne miidiyaa kanarraa ani isheen argi yoo maal ta'e nama qalqal jedhu miti nama waa jedhu miti nama wajjin waa namatti buusu miti bakka nama guddisuuf nama gorsu jechuu amala qabeettiidha wanti isheen hojjechuu hundumaa kabaja qabaa ulfinaan hojjetti waan gootu ulfinaan gooti. Dhugaa rabbi hedduu tokko jaalladhaan durii ka'een hordofa yerootti isheen yamani jirtu abbaa fuutee galtee isaan duratti mukaanusii umma finaanii wajjini saayidoo faajii yerootti isheen diraamaa hojjettuun beekamu mucayyoo kana yerootti masana amala qabdi amalli ishee baay'ee tokko bareedaadha yeroo sana hunda dalagatti nama dalagattuudha. Egaa jireenyi Itoophiyaa keessaas ergi heerumtees immoo namatti jijjiirama. YouTube irraa akkuma argitan inni isaanitti malakkaa'a. Maallaqa gahaan hin argamu yoo amma viidiyoo gadhiifattee bi'uunsaa gurguddaa ta'e malee YouTubein akka argitu kana maallaqa guddaa namaaf hin gaffalu warri YouTube qabuun beeka walitti coramtee viidiyoo 3-4 gadhiisan malee isaan immoo viidiyoo amma gadi hin dhiisanii egaa rakkattee manaa baateetu dalagaa galte natti fakkaata. Alhamdulillah hundaafuu fayyaama ishee taatee yoo haa dalagattu fayyaama jiraattee dhumayyuu haa dalagattu dhugaa rabbi amma isheen amma viidiyoon gadi hin dhiisanii namni maallaan jedhaa jetti yoo amma namni na arge maallaan jedhaa kana hin jedhamutu boossee maraatte jechuudha. Namni waa tokko siin hin jedhu dhugaa rabbi namni rakkina hin beekne hin jiru bara hundumti keenya rakkina beenne inni siin gadiis inni si oliis ati abbaa fedhe caalta dhugaa kadhachuu dhiiste tokko tuqtuqirra bahee kadhataa miti maa jiran argine maa utuu fayyaa qabanii tuqtuqirra bahaniitu isaan jaallatanii miti bar dalagaatu hin jiru. Warra amma biyya keessaa tuqtuqirra bahee kadhatu hiriyoonni ishee fa'aa mana agartu miti maa tuqtuqirra bahanii kadhatu isheen hin kadhadhu namatti of hin mul'isu tuqtuqirra hin bahu jetteetu hojii galtee jechuudha. Kunummaan cimummaa kee argisiisa giiftii koo. Cimummaa kee cimtu dubartii cimtuu ta'uu keessi argisiisa kun dhugaa rabbii kadhaa tuqtuqii sana dhiiftee dadhee mataa kee gadi qabattee hojii kee hojjetachuun iyyuu kabaji guddaadha dhugaa rabbii. Baga seente hojii ittiin qaanfatin hojii ittiin qaanfatine hatuurraa kadhachuurraa otoo fayyaa qabanii hojjetanii cabsanii jiraachuu wayya waan ta'eef kun sin salphachiisanii kun sin boossisin dhugaa rabbii rakkina hunduma keenya qaba. Namni biyya alaa jiru namni biyyaa ba'e rakkatee biyyaa ba'e rakkannaan biyyaa baane ijoollee keenya dhiifne ilmaan keenya dhiifne maatii dhiifne abbaa manaa dhiifne rakkannaan biyyaa baaneetu kushii nama daamii keessa hojjenna rakkanneetti bar jaallannee miti. Rakkinatu biyyaa nu baaseen jijjiiramnaanneeti. Kanaaf hojiin kee qaanyiin qabu hin boo'iniiti jajjabaadhuuti hojicha dhiisi galiiti yuutuubii seeraan daawwadhuuti namni iimeelii 3-4 yuutuubii 3-4 qabu yuutuubii keessiifa ilaalu biraankii faa dalagadhu si ilaala amma yeroo ammaa kana yuutuubiin akka duraanii miti omaan jedhu waan ta'eef namni si ilaalaati jabaadhuuti amileen sin cabiniin sin jedha dhugaa rabbi hedduu tokko gaddee hedduu tokko gammadallee jechuudha. Hundaafuu rabbi keeriyaa godhu rabbiin bagasee mul'isee akkasi baay'ee haasa'uu hin danda'u baga gammaddan hundi keessan warroon akka koo jaallattanillee irraa dubbachuu sodaatanii har'a gammachuu irratti ishee mul'achuu irratti dhuftee dubbattanii baga gammaddan hundi keessan dhugaa rabbi baay'ee tokko gammade baay'ee tokko gammade jechuudha. Tokko mucayyoon tokko sila argamte rooziin jennaan na arrabsite hin argamne maa sobdaa maa kijibdatti silaa namni dhugaa dubbate kan keessan kijiba arrabsoodha jechuudha. Ani immoo nama na arrabsu jalaan callisu of kabajaan isinitti hin bu'u natti hin bu'ina dhugaa rabbi isini ijoolleen Oromoo tokko hin haaftu.